السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هركفوني ما نرمون دقاسم كم جرتني قيافي قبتني بليين قيا ويني سنين مدفي مالي ونين ويموديم تيو جدا ونين سنين موديم كريمة خنا جولة ثاني تنظر مولا ورا ماداتي فول النبي ماداتي فول النجرا أكم غونا أكمال دبنا مال دبنا فراباسنا مال قدوك أبنا جينامي الدور ركتو جراني بيتنا نمني خندوران وانت دبوچو توريس دوا فولا دور ما فات مي سايسي دبوچو توريلين وان كان يود ددي بيدي بتي والله وان خنال قرتني خنا كلمة داتي eegan bitadhe jechuu intalata kaan agarsiisee bite waan kun marraa bareedaadha marraa maqaa isaan agartanii Bepanthen Cream jedha maqaan isaa waan kana ani guyyaan bitadhu basiita tokkoon sa'oo ture qarshii 10 akkatti bite qarshii 10 akkam suudii inni kun garaagarummaa qaba beekte أنا خن وان خن كابوه خن بكسورات أنا نقدر مي بك إيجا قبض تن كي جا بكتو تنجا إيجا كوري سنيجو وان خنا بيتاتنين هدو تكناجا بيه مالي بيه وان نماتك وان في داك باتك يونا ما فهمته بريد سنيفي أبليان كيه إسنيفي نمجيه dhufe kireema kana suudii biyyan jirren qabu biyya biraallee bikkan jirren qabu biyya hunda keessan jira kireemni kun hedduu bareedaadha fuula namaatiif nama finniisa qabu nama maadaatii qabu nama fuulli honni jiraame nama garii fuulli isaanii hoorka guddisan injoo addee lafa nyaanii kana biraan hoorkaa qabaata kireemni nama fuula biraa hoorka qabusan yoo dibate irraa khafifeessa nama fuulli isaa yeroo hunda addaatu oguu dibate hunda ni addaata nama sanillee addeenya san jechuun jiidhetti godha jechuu fayyagaa fuulli namaa kun jiraame yoo dhiqatte saamunaan hedduu ni addaata nama garii dirqama waa dibachuu qaban kireema kana yoo dibatte nama saniifillee kan suuraa bakka tanaa kana wanta qabu jira ijoolleen irra jirtu suuraan ijoollee xixiqqishoo irra jirtu beebii irra jiras gubbaa kan namni fuula dibatu kana jechuu kan beebii sanillee namni fuulli isaa addaatu dibachuu ni dandeenya garuu kanummaan yoo dibatte ayyi basharaa ni taaf fuula hunda ni taaf yoo dibatte basharaa cufaaf marraa bareedaadha keessaafu ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jiran warri kireema dawaa fuulaa dibatee kireem kaaroot jedhanii kireem tokko jirbitee makan biyya balleessa kireema san dibatu hedduu takka kireema san firaa dhiisanii yoo kireema kana dibatan yeroo gabaabduu keessatti jijjiirama fidaa jechuudha. Ani soomana kana dura irratti soomana amma soomanni beeku yaa meeqame durattiin eegale gaafni inni dibate baatuma soomanaa tana qofa itti dawaameetiin yeroon salaataaf dhiqadhetti qofra baasee haguura hudiin ofirra baasee biraa rafa ganama fuula kiyya kana xaliila kana nadiifa marraas godha kireem kun dawaa miti ammaas kireem akka dawaa ta'ee fuula nama balleessu sanii miti kireema fuula nama balleessu miti kireema hedduu bareedaati kireemni kun mana arabaa keessa kireemni kun mana hin jirre qabu ani kireema kana maaliif akkanatti dibatanii jechuu ture ni beektani kireema kana maaliif akkanatti eeganii maaliif akkanatti maalumaan jee yaadu ture jechuun waanuma
bakka madooyite fa'aa dibatan. Kireemni finnisa yoo qabaatte maadaati yoo qabaatte yoo waan fedheef kireemni biraan beektani ija tana jala kireema dibuun hin taatu. Maaliif bakki ija jalaatuun lallaaftuudha. Waa ofirra baasuun jechuun kireema hunda ofirra baasuun hin taatu. Maaliif namni keenya irra guddaan hin beeku ofirra baasa. Ija tana jala fuulaa gudibatu guutumatti ofirra gabbaasa jechuudha. Hin ta'u. Fuulli yoo addeelle ijaa tana kireema irraa hafifeessite malee ija tana jala nama gurraachomsa. Amma yaabaleeyyan kiyya kireema kana qarshii 10 bitadhaan isiniin jaa. Hedduu bareedaadha. Kireema kana bitadhaa. Kana suuraan ijoollee irra jirtu jira. Bepanthen Cream. Kireema kana hedduu bareedaa bitadhaa. Gosa lama jira. Gosa biraallee yoo nu garsiise jettan kireema san biteetiin isin garsiisa. Ammaaf ammoo ani kanaan ni bira jira. Suuraa isaa gubbarra kaayatiin isin garsiisa. Kireemni kun hedduu takka bareedaadha. Yaabaleeyyan kiyya. Waan bareedaa takka namaaf himuun qaanyii miti. Maaliif waan takka waliif himuun waan hin beekne wal barsiisuun rakkoon qabu. Saniif jecha yaabaleeyyan kiyya kireema kana waan inni itti fayyadamee beeku namni biraallee itti fayyadamee beeka. Googillee seentanii ilaaluu ni dandeessan faayidaa isaa. Googilii yoo seentan dhalaan hin dibanne hin jirtu. Faranjiin, Arabaa, Oromoon teenya hedduu kireema kana hin beektu. Kanaa maqaan nuti dibannu namni hundi ni beeka. Ani amma maalii wajjii dibadanii beektani? Isa qofa dibattullee rakkoon qabu garuu ammoo isaa fi nishaa urraa boqqolloo san kan namni biyya Arabaa jiru hundi ni beeka. Biyya biraa hundallee ni jira. Urraa boqqolloo xiinamaa tokko nagarree kan ajiinaa keessa godhamu. Saniif jecha kireema kana hedduu bareedaadha. Bitadhaan isiniin jaa yaabaleeyyan kiyya. Kireema biraatillee waan biraallee yoo nu garsiise jettan yoo nu jajjabeessitan isiniin garsiisa. Kireema biraati jira. Kan jechuun kireeman hedduu jira jechuudha. Kireema fuula namaatiif bareeda. Ani amma dura kiyyaaf waan ofirra baasan hedduu dibadheetiin maaliif doormaaf jaansanillee dibadheetiin faayidaa isii takka nagarre. Kireema kana garuu hedduu takkaan faayidaa isaa arge. Saniifin isiniifin imajee yaabaleeyyan kiyya yoodhaaniif fi isinitti tolee like godhuu ni dandeessanii. Yookaan subscribe godhuu ni dandeessan. Yaabaleeyyan kiyya waan beenu waan biraatillee barnoota biraatillee nuumi yoo jettan waan hin fayyadamee beeku waan namni himee osoo hin ta'in waan hin ifeetiyaaf fayyadamee beeku isiniif himuu ni danda'a. Yaabaleeyyan kiyya bakka jirtanitti illee wal quba qabaadhaa. Sa'aan amma dhukkubni illee jabeessee jira. Of eeggadhaa. Namuu bakka jirtanitti waliif hima. Deddeemina amma deddeemaa jaanillee deddeemaa kanallee dhugaa seetaniin deddeemina. Saniif jecha assalaamu alaikum. Obboleeyyan kiyya ninkee wal biratti adiifannuun isiniin jaa.